Dufee dhaboo yaade maatii dhufte. Okay, kanaammoo ani beekama Washington durii warra TPLF warra isaanii waliin waa'ee himaaraatii naannoo hojjan 1980s. Booda around 1989 akkasitti turkii isaanii jijjiiran. Geemaa tokko I invited warra OLF warra isaanii TPLF fi yoomanii dubbadhaa. So namichi tokko gurraacha adamuu. And he said, we have changed our position. We believe Ethiopia should be united. Right here, but there should be one Ethiopia. So, today, I got Oromoo is important. Maka is in Habaratu. Afanta in Habaratu. Maka is we are called. Oromoo is different. They stole everything that OLF designed. Oh, a numbers. Hato Amo, Kaiwati Oromoo Gakabu. Wogadi Dan Shana or Pido Tijara. In Bena, that warriors and Jeff. Oga. Sakali Sakatama, Sunni conference today, and they were made today, Uchani, Muhammad Hassan, Tadasi Eba, the Kulani Achtur. Both the Asla went to Kabuchan forum is for me, they said, I gave a paper on the subject, the bending of the Oromo mind. The bending of the Oromo mind. Kaduri Himbeka, Amara of Ara, the bending of the Oromo mind. 2000 at 3 Lamabas, one part 2. And I opposite long peace conference they made, I gave a paper in Minneapolis. Oromo created his own state with the remaining country. The Puri-Katamisa team Mapa against Ogdada Hakas. Mali Tipelitin Kabote, Kabate war Dargi Kaet Agaratike Ark, Sakawate. Namna Kia. Nami Oromoo Katama, Wachasi Kata, PhD holder. Kadu OLF you went out at some panel at a young. That was the least surprise. The bending of Oromo mind in different forms. Can I tell you time Oromo is great amount? One may shut in a foundation. Kama Jolene to Yoga, Adisaba, new plan, master plan, La Oromo word that you could go contact Kenyan. Why Mara Evolution Kana, Oromo Chana, or Riva International, Amnesty International, Human Rights Watch, or Riva Akodundo Kujuti, Oromo Tiaji Romo, the Kuma Sodoma Gajani Odes. Kunjil, this is our reality. Kalama Famu reality injo. Would that be Oromo case of Yukama? Snumbi. Buddha Tanji. Internet is right for the so no worry Oromo Ubargare Ujare Ina for Kabu Pajani Uraman. I'm sure all of you, many of you believe in this, many of you don't believe in this.
akka yaadutti oppression about power, colonizing about power. Enaa ijoollee waan abbaa magaala keessa kanatti akkuyaa nama shawaati jedhaman isaa taa'ee dhala. Warri qotaan hedduu keenyaa dhufanii taa'anii haasa'uudhaan kana waliin. Abbaa magaala jedha nuuja arsii namni arsii jechuun arsii Oromoo tokko isaaniif. Nuu jedhan nu jabeenya qabna, beekuna qabna, nabi baaganii qabnu maaliif waan dhiqawwee nu dhoogatee amaaraa kennee. Because my history, Yarsibe, again to get Kanabonas no arcade, bending the Oromo mind. Kana reality, Kana Oromo Kujari was a black trophy, Wali Gale, Wallamanuka. Wali gare, wali demu kaba. Dori okey wali isin garduwa demu kaba. Kanat wala manu bati babachis. Wala manu dikara kulu ga iskutera. Na toko kaima alke wala ke tunain sa wiso de kamat. Kenya so. Gare kisitu Kenya wali demu kaba. Dora ki. Na Oromo wali kesatori. Nas ijoollee kaayina bihara fidalka sote inni haasu waa'ee asaanii waa'ee agarsiisa kan baasuna afaan attan jennaani yaadu eenyu duraani kaan jedhu isaanii galuu didee isaan jedhan galuu didee booddee ani isaan Oromoo kana baruu qabatee halkan guddaa ta'ee bareeche isaan illee kaan jedhu hin galee booddee an gaarii gaafa Baik siamani ni kuna amani ni nadu kopani fani. Ini ilmakena on Oromo na oelectricity. Whatever itu mereka orang ikat. Wala manu kana dulu, wala manu kana dulu. Aman mandrati, manjiti. Oleh kerana utuba ini untuk jalan galle, itibone, wamram daun denu, tapi ia dah buat. Kunci Operasi kita, wahai Oslo Kutaa Oromoo and Oslo Kutaa Seminaara Hawaasa parties, research Hawaasa parties, very dedicated dialogue parties. Oromoo Kutaa, and kasi show again, Oromoo yo Oslo Kutaa demu parties. Oromo wali galu aba. They have to build solidarity. And they galu. Right. I get over that. Kundu bi jar sati. Jar na motomo wari ila wote ahinji. There are some fundamentals. Oromo naga agate wali agate wali choka barbachi. Uda ubral kare warra se kapapa ubral bulanda kuna barbachi. Kana fundamental nature. Tok. Namni tok. Rama facase
qamadii haamatee hin danda'u. Dhageettanii? Haati qaramaa facaaftee qamadii haamatee hin danda'u. Wanti akkasii hin jiru. Doesn't exist. Lammaffaa yoo qamadiin kan kee jabaatee qajeelee asii tola barbaadde shuqunuu qabda. Shuqunuu jechuun you cultivate weeds. Wanta aramaa kana keessa baasuu qabda. Yoo taanii si jiraa guddisu. This is reality. Namni tokko utuu hin facaafne qamadii nagaa qamadii hedduu ta'ee haamatee hin danda'u. Yoo hin facaafne haamatee hin danda'u. So maal jettu kun aadaa barbuutti akka nama tokkootti akka nama tokko akka barbuutti. Nu Oromoon propaganda sobaa waliin oofaa. Propaganda nama wal jibbisiisu nama godha waliin oofaa. Tokkummaa fi hin dandeenye. Kan qamadii sadii kan galee these things don't exist. But Amanu is a very delicate process, psychological process. You have to feel that the other party is absolutely clear about you. Connect. Correct. What I need to work with. Alibeka, Mudinu political prejudice over. Era politica anthropology da decanigate siasa kamanti propaganda che va. We learn that from outsiders. Kana amuka jiru wama argument uga kutana kesa. Para ka Oromoo kesa conflicting kajiru. Nama tokko irraa adwa. Namichi sun ammoo guutuu himata. Yookiin guutuu amantii yookiin guutuu sabaa eenyuun kutu'an. All of a sudden, what started an individual organization becomes a group. We have also all this. Kanaaf kabade baate jecha biyya keenyaatiin jira Oromoon. Aanaan jigee bo'uun uumaan godhu ka hafee wal qaban. Dubbiin Oromoo ammallee bakka tokkotti. Eega Tigreen akka gootu kasinuu beektan gaarii keessa na caalaa keessa turtan hidhaa mana turee turtan. Kunuu jiru Ethiopia's beautiful, Ethiopia's democratic, Ethiopia's independent. Kana godhu nama keenya walii qabnee ofii qabnee walii hojjechuu qabna. Ati organizational leadership taatee nama Oromoo Kutaa amantii ofirraa dhiibuu yoo qabde namni sin amana. Also, it is against any national political organization ethos. Ati maqaa sana tokkooti yoo qaatee jirtu. Amari akan godhetee akka jettee maqaa anini Oromoon kun amana jettaa miti, right? You have to protect the integrity of Oromo individual in Oromo, every Oromo group. This is basic. A society which does not invest in its collective future
cannot expect emancipation from the yoke of colonization. Sabni tokko of durana waliin waan qabu gochumee waliin buusee yoo hin hojjanne ijaaree qambaa kolonii jalaa bahee hin danda'amu. Ani kanaan dhaabudha. Oslo Kutaa Dr. Hamdeessaa ammallee umurii dheeraadhaas ni jenna maqaa Hawaasa Oromoo Oslootiin horaa bulaa malee. Sagantaa keenya ariifachiifnaa baay'ee obsa qabdanii isinillee galatoomaa gaafiif deebiillee hin qabnaa yaadallee hin qabnaa firrislee garuu Profeesarri lamaan tartiiba isaanii eeggatanitti jiru waanuma amma Profeesar Hamdeessaan dhiyeessirratti waan firrifamee ergamee fi jira laalanii jedhan waan fooyya'inas ta'ee maaliif ta'u waan tarii mataa tokko tokko keessa jiru waan hanqate dubbachuu danda'u. Kanaaf obsaan akka dhaggeeffattan isinaaf feera. Akka aananiitan qabbanaa'e barumsa guddaan argadhe ani yeroo duraa Stockholmitti kan inni arge I met a vibrant person. Baay'ee asii jalqabee jaalala guddaan nama bina guddaan qaba. Bina ulfaata. Ani waa'ee kanarratti haadha waa'ee haraaraa fi kanarratti ennaa nammadda shinnaan gaafatu ani hamaa jiraachuu farsan jedhee baay'ee nuuf gaafadhe booda takka ture haa ta'u jedhe. Ani akkuma duratti jedhame wanni ko backgrounding ko wanni injiinaridha. Haa ta'u malee ani baay'ee baadiyyaa isa fagoo keessatti hin dhaladhe. Aadaa Oromoo keessaa inni gurguddaan tokko gadaadha, ateeteedha, isaan qaalluudha. Gadaa abbaan qonnaa bultaa qalu sirbee keessatti guddatee hundumaa dheedhee bultee naannoo sanatti gadaan ammayyuu jira. Isa keessatti ijaan guddattuu fi qootiis ijaan bultaa qale I enjoy this part of my life jechuun practicing godhee keessa ol jecha. Qaalluu immoo akkoon koo haadha manaa qaalluu guddaate dhiyootti namni hammachiifamu iddootti wanni jedhu. Kennaa sanaanii jechaadha. Ateeteenis immoo ateetee ammayyuu haati koo sennaa bulfattu, innaa roodhaa bulfattu, sirbaa maqaa nyaachaa maal jechaa nage it is also part of my life. Deebi'ee immoo waa'ee haraaraa ennaa jiru jaarsummaa biyyatti ennaa jedhan sana keessas haa ta'u malee irra jireessa maaltu ani saayinsiidhaan gara wanni injiinarri isiniin jedheedha. Bara 70 calqabee political participation baay'ee wanni akkuma caalaa ennaan dargaggeessa ture jechaadha. Sana keessatti jaarmaan ani political jaarmaa keessatti exercise godhe waa'ee tokkummaa irratti hojjeta. Tokkummaa jechuun egaa haraaraa walitti dhufaa jechaadha. Kanaaf I have to consult this peace and reconciliation kanarratti literature tokko haasee jechaadha. Kana xinnoo ishii the little knowledge ijaan qabuun tolee jechaadha. Amma kan inni dubbachuu ani barbaadu tokkoffaa waan achi qophaa'e keessatti keessumaa waan na gammachiiseef maal wanni jedhe kanarratti kaasuu hin dandeenya. Tokkoffaa waan dhiyaate keessa basic theory durumaa utubaadhuma kanaaf akkanuu ta'u kana dhiyeessame baay'een itti gammade. Civil declarationis immoo maal akka tokko lafa nu kaa'ameera kunis baay'ee na gammachiiseera. Keessumaa immoo this categories of social conflict inter and intra kuni gara kan keenyaatti deebinee nu keessatti hawaasa Oromoo keessatti konfliktii attamiitu jira isaan kaan wajjin attamitti jira kan jedhu akka hubannuu fi nu taasiseera jechaadha. Achi immoo deebisii the ABC of social conflict kan dhiyaate
Inni durmaan jaana mara xinnoo slaayidii lamaan tokko kana isin qopheessuun barbaade wanni jechuun barbaade durmaan amma this is wanni nuti na conflict style amma gaa and one kana I'm not specialist there is an Europa here presentation kan ko wana irratti qorannaa qopheesse duuba ena wana literature review godelle kan qopheesse baay'ee 10% into maaliif I feel comfortable kan wana ni wajjin irratti na dhiyeessu jecha kuni garuu literature dha kana one of the most important models this FF model the fight the flight and the freeze yo human achuate huma hikamuwa amma Professor Hamdeessaa society Oromoo unity da there is no conflict that cannot be solved garu isa iddoo society biraatti yoo dadhabamillee akkanatti ukkaamsee kan itti nama jechaadha garu these are most of what is common fight and flight is a common one jechaadha sumisaan jedhanii kanammoo isin egaa Oromoon maal jedha dubbii namaa gumaacha namaa jajjabeessa na malee waan biraa miti waan akka dhufe amma kuni masalaala wanni contradiction of escalation amma waa'ee isa kana si duratti mameera baay'ee bude keessa deebuus hin barbaadu asirratti duruma godarratti fi darajaa kaap asii ule it is escalation kan ittiin ol ba'aa deemu the kaap achi immoo innaa resolution galitti wanni innaa hiikuudha escalation is the back innaa kuni oto asi conflicting asuma irratti innaa antagonistic interest innaa isoto achitti solvii ta'ee achitti dhufe disagreement innaa dhufe achumatti silaa fayyadu then sana booda garuu yoo isa darbee jedhe what it is already said cognitive and emotive sana gubbaarratti inni developii godhe inaniitiin developii godha which is manifest in terms of behavior is waraana ajjeesa maal kana hundumaa ittina and bii gubbaarratti jecha but then sana stage sana ABC akkana jedhee wanni deema sabteessittiin kan hiikamu kan biraa this I like it kan biraa immoo kunis literature based garuu with my own modification egaa xinnoo waxiqqaatti na tolchan kimamiitti na kumitire yoo tottolche malee mi'aawwite amma this is I think this theories existed kana maafan fide conflicting tokko ennaa uumamu hiikuuf eenyutu wanni some people amma jarreenni kun akkamitti kaanis angilee wanni kana axis y and x axis amma iddoo kana concern for our uf jaalachuu willingness ko duwwaatu hojjeta kan jedhu irratti axisiin isa kana jechaadha inni kun immoo it is axis of compromise kan irratti compromise gochuudha inni maaliif lafa kaame camels or giraffes language jedhama afaan isaan maaliif infinaa smoothie goone accommodate goone hostility developing goone jedha but mainly lose and win lose it by the culture inni kun immoo maaliif symbolize ta'e leencaanii jechaadha forces competing that is to win yookaan yoo xinnaate immoo lose jechaadha amma garuu armaale adda addaatiin wanni ta'aa ta'e the most clear is to avoid withdrawal waan hundumtuu natti dhaabanii bakkachuu jechaadha kuni kochaanii kan lafa kaa'ame this is a lose already abdii kuteera jechaadha sana gumaa gochuu hin danda'u tulluu dhiibuu hin danda'u nan dhiisa jechaadha egaa inni bilisummaa sakkarmata kana fachaadha yoo hin ta'u jedhee duubatti harkifataa jechaadha kan lose then the most important achi gubbaarratti immoo folks of wolf language kan jedhamu the sharing compromising peace and dialogue that is partly win partly namoonni jaarsummaan tokko dadhabaa yoo ta'e namni haraara baay'een beeku atis dhiisi shantama kee dhiisi atis achi dhiisi this is a very simple namni nama haraarsuun beeku dhugaan utuma jiru namoota lachuu akka hin dallansiifne kan godhanii jechaadha garuu haa ta'u malee wanni hin ta'a the last one which inni kan baay'ee guddaa problem solve
collaborating, fronting wani gale kan jecha, which is a win-win. Yoruba media adada this nagama mitire, it is a win-win situation. Sis nata sifisinta kan hane this resolution wani kan hiku davi kon wani akana hinjira duwe kana nubasa kana nubasa kan dia silada untuk bergerak wani ada. Okay, then as kunada kesiyate ture you have amma angli adada yola kakan kara media kan di sangu partial impartial and partial yotate asimo isang kun with coercive power in malakata bias gorenu manero and without coercive power amma angli kana gubasa yotate it is authorities impose authority dan wanita na ini kara gubamo with coercive power tae partial yotate Allah partisan durati wae America fi Israel this is the best example I think. Inna American Israel di nawate Palestine America Palestine Israel Arab sundan dawija. I think it is the best example. Do kana jecha. Do kana mo taate ini pun without coercive power kufe partial yota supporteri jecha. Supporteri tae Arab situ sundan daw dubis fit sundan daw jecha. The best one is without coercive force as impartial yote facilitator taudanda conciliator you can mediator taudanda nature that's the best na durante skani lima mekana just to make in a summary form and apa namanya cuma mukul then why Oromo case what is really specific ani by kan wani jeru no revenge and now ala unam talk yo ajese revenge ni wani jiru in contrary to Kenya or Kenya or Amara to yo arwa ajese kamisi dubarti kanit Kenya ajese batecha ini kan Kenya garu santi so the case kambira nambi yo na ajese bahagore okachunji magudu untuntu yo ilmona malle butan manatti wanni jedan farda rugamani ke bundura dafatani hararan aku jecha kan jase itu malardatu yo nama jese mo guma basuda kopar klani sun jecha male irambakatan jecha wan ujjatan irambakatan this is specific Oromo da jecha konflikt sana humula kambira I think I admire why this kudasani Allah ka step pisa enan step pisa na aku matuna te agame aha kunimai ni jeden ama literature ke sa conflict resolution do literature adada ya this is what I got from the literature state phase and literature na sanaboda kan professor Hamdeessaa Tusoo ilale how this is scientifically structured chuanima this is ena korana ujat wana kana ujat wani wana garu this is wani toko kanini argekesa ama boda na discussion everything kafna ama bakenya jaji humu filu hayuhumu wakana is not common this is my own experience do wani din ama bakenya state toko fa take initiative akma nasa liman I think most of akka Oromo irraa ijaan baqanne crime hojjete ijaan baqanne yoo haa hojjete namichi masa crime committee ta'etu kilaanii safirrisaa dhaqeessa gadataasa dhaqa yookaan lammii biraa ergaa jecha that is the most initiative inni baay'eensaa jecha or firmaatu firri biraas ta'ee waan initiative fudhata jechaadha then jaarsummaa ennaa the whole thing is jaarsummaa process jaarsummaa ennaa godhan garuu jaarsa hundumaa niwutiraalidha jedhee waamu baay'ee rakkisa kanaaf paartii lachuu ennaa dubbifama atis jaarsa kan kee himadhu atis kan kee himadhu jaarsonni kun jaarsa jechaani it's not necessarily age miti namni waggaa 18 ta'ee 20 ta'ee jaarsummaa ta'uu danda'a kanaaf inni kunis
lakkaawwata inni kunis lakkaawwata jechaadha. Maal jara kana walitti fida ennaa dhufanii yommuu jedhan dhugaa baasu jechaadha. Kan duratti fasaajii ta'e. Dhugaa waan dhugaan waa dubbisu dhugaa kan waa baasu jedhanii dura waa kadhataniif waan isaan dubbatan hundumtuu cubbuurraan waa baasu jedhanii isaan walakkaatti kana kawaakaatu dhufaa jechaadha. I think sana boodagaa processing depends maal wanjala akkamii akka hojjetame. Isa laayyoo yoo taate waasii waamii jedhanii achumaan itti dhufaa. Kan biraa isa ajjechaa yoo taate processii akka biraatti itti dhufaa jechaadha. Kan biraa waan asirratti gochuu barbaade waan specific iddoo biraa waamii jedhu yoo namni wal ajjeese akkanumatti gumaa baasanii hin dhiifamu. Gumaan naannoo irratti kan ittiin baasan 7 ta'uu danda'a, 70 ta'uu danda'a, 700 ta'uu danda'a, 700 ta'uu danda'a. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku toobisa. Garuu sanas immoo gumaas kan baasu kilaanii baasa. Haa ta'u malee maanni godhamu tokko maanni re'ee yookaan hoolaa qalamee inni karaa garanaa harkasaa keessatti garaa keessa galchee inni karaa keessatti achi keessatti dhiigaan harka walii dhiqatu. That means no revenge at all. Sana booda walirraa dhiqannee walirraa baafne jechaadha. Cubbuu walirraa baafne jechaadha. That is a specific of it. Amma yeroo ammaa waan tokko ta'u jira. Yeroo waan Sillaasee siinaa fayyada yoo jaarsummaan dhume firdi beetiin hin cufa. Garuu maaltu dhalatee amma dhumarratti warri jaarsaa akka haraarsan wanni farramsiisu jechaadha. Isaan akkatti gumaa jecha waan kanaan nani wanni jedha. Garuu ijaan namararee kana keessa wanni jedhee jenna. I think isa kaani innaa paneleen wanni goona waan sagee baay'een galateeffadha. I think you are satisfied hundumti keenya. Now this is a very intellectual entertainment I have enjoyed baay'een itti gammadeera. Ulfaadha nagaa argata. Galatoomii Profeesar Hamdeessaa waan ati dhiyeessite kun bal'aadha. Yeroo guddaa sinurraa fudhatee guyyaa baay'ee fudhachuu wanta danda'udha waan qopheessee kun baay'ee galatoomi. Waraqaan isaa akka girmaa ga'een har'aan yaaruudhaan irratti ilaale amma tokko. Kanaaf waan akkasii qopheessee hin dhumne qopheessinii akka dhumnuufis natti fakkaatu akka ta'e haasofnu malee. Waan tokko nakkaasa waan kaasuu barbaadu garuu paanelii keessatti kaasuu barbaada. Kun akkamitti rakkina Oromoo keessa jiru, wal dhibdee Oromoo keessa jiru hiikuu danda'a waan abbichuun irraa argine kunii kan jedhudha. Irratti xiyyeeffachuu kan qabnu. Hawaasa keessallee rakkinni jira jedhama miti iddoo adda addaa jira iddoo dhumaa jira. Hawaasa keessatti kana keessaa wanta argine kana waan dhageenye kana konfliktiin wal dhibdeen kanatu faasaa jedhee Profeesar Hamdeessaa lafa nu kaa'eera. Kana keessaa nuni kan ilaalu kamidhaa kan jennee hubachuu nu fedha. Oromoon maaliif wal dhibdee hawaasa keessa fudhadhaame yoo wal dhibdeen jiraate gadan beeku yoo jiraate maaliif nama wal dhibsiisu yoo Tigiree fa'aa Amaaraa wajjin wal dhibdeen jiraate waan gara biraatti wal godhu. Oromoo keessatti maaltu dhalatee kan jennee qubarra kaa'uun dura jira maanni hiikatti barbaadudha. Qubarra kaa'uu dandeessu wanta namni Oromoo keessatti wal loluuf. Aangoon jiraata kan irratti wal lolanii hawaasa keessa. Waan akkasii kana qubarra kaa'anii akkasitti immoo hiikuu dandeenyaa kan jedhu sanadha. Amma xiqqoo irra teenyee kan haasa'uun dura. Waan baay'eetu jira yoo hin qabnu irra keessa deemnee wanni godhuudha. Waa'ee conflict resolution in the Oromo tradition kan jedhu paanelii tokko African Studies Association irratti baranaa qopheesseen ture. Waraqata irratti dhiyeesseen ture.
toopikii kana natti mee ture warri qopheessan kuni kaasuun barbaadu maaliif baay'ee bal'aadha. Achi keessa yaada tokkotu jira wanta kaasta keessa waan akka waa'ee nagaa kana isarratti iyyuu kana qopheesse waa'ee nagaa kun bal'aadha akkuma inni jedhee waa'ee nagaa kun nagaa jechuun Profeesar Hamdeessaa illee jedheera nagaa of keessaa akka nam tokkeetti qabaachuu akka warraatti qabaachuu akka ollaatti qabaachuu akka biyyaatti qabaachuu nagaa darbee immoo uumamaa wajjin qabaachuu darbee uumaa wajjin qabaachuudha. Nagaa kan jedhamu akkas ta'uutu irra jira kun hin jiru taanaan nagaa hin qabu jechuudha. Amma Oromoon karaa hundumaa nagaa hin qabu uumaa wajjin nagaa qabata. Garuu naannaa isaa mootummaanii maaliin amma waan tokko achi keessaa jeeqametti jireenya keessaa jeeqametti nagaa hin qabu jechuudha. Waa'ee nagaa kana bal'aatti kan wanni jedhu akkamitti nagaan uumama kan jedhu safuu kan wanta jedhamutu jira. Safuudha wanti nama ibsitu yookiin nama ittisu akka waan balleessu. Safuudha safuu beeka Oromoo safuun beektu jechuudha waan adda addaatiif safuu uumamaafis uumamaafis safuu qabda namaaf safuu qabda waan hundumaatiif safuu qabda nagaahuuf ta'a jechuudha nagaahuun bal'aadha wanniinsaa. Waa'ee ayyaana baay'ee beektu nutti keessa hunduma keenya keessa ayyaana ta'e. Waan madaqee hundumaa keessa ayyaana ta'e. Ayyaana jechuun kuni spirit jechuudha isaa wanni jettu. Inni sun immoo part of God jechuudha. Waaqatu guutummaa isaatti ayyaana guutumni qulqulluun ayyaanni isaa spiritiin sun. Isa kun keessa jira jechuudha. Kana hundumaa jiru fira kennee mukaafis bineensaafis maaliifis kennee kan kuni konseptiidhuma kaasuu kan barbaade. Garuu wanti nu ilaalu har'a waan haasa'amaa ture kana keessa akkamitti wal dhibdee nu gidduu jiru Oromoo gidduu jiru nagaa uumna jechuun solution ilaallaa fi hiika ilaallaa fi kan jirudha. Itoophiyaa Oromoo gidduu isa jiru akkamitti wanni goona akkamitti ilaalla kan jedhu kana mataa keenya keessaa nagaa buusuu dandeenya nagaadhaan wajjin jiraachuu dandeenya nagaadhaan mootummaa tokko dhaabbachuu dandeenya atileen jetteettan kun hin ta'uu wanta jiru. Garuu Oromoo keessa jira yaada adda addaatu nagaan bu'uu hin danda'a dimokiraasiin dhufuu hin danda'a wajjin jiraachuu hin dandeenya akkamitti konseptii gararra kakkaamaa ture yaada gararra kakkaamaa ture yoo isaan ilaalisa akka of ilaaletti isa keenyi constructive peace moment constructive peace itti geddaruu dandeenya conflict itti geddaruu dandeenya isa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru yookiin immoo Habashaa gidduu jiru constructive yoo jedhu conflictiitu jira conflictiin kun booddee gaafa hiikatti barbaadanii taa'anii wanta cimaa uumamee jedhe waraana sabnee garuu gaafa waan akkasii sana garuu hin dandeenya waggaa meeqa fudhata akkas ta'uudha waan akkasii kana yaaduun kan nama qabdaa waan kana akkasii wanta godhu. Ani akkam barbaade duraan amma isa gara kanarratti otoo dhufin konseptii dhumarratti otoo teknoolojii yeroo inni goone yes very important. Ani amma duraan amma isa kan jaarsummaa irratti you made a statement once the parties are dislodged from violent interaction and start the process jaarsummaa jaarsummaa idda konfliktii sana hiikuudhaaf paartii lamaan fudhatanii calqaba jecha garuu duraanoo akkuma paartiin sun lamaan fudhatanii rooliin jaarsummaa hin jiru. Amma otoo namni wal lollootuma wal yoo jedhu walakkaa jedhanii lola sanas dhaabuudhaaf tokkoo isa jaarsummaa sana kan jiru. Kanaaf isa amma dhaqee jarri sun lamaan walii galanitti jaarsummaa kun akkatti. Kanaaf duumaanuu akka vaayolensiin sun dhaabbatu bari jaarsummaan roolii hin qabamiti. Maasitti fakkaata irratti. Lammata I think ani iddoo isaan mannaa jaarsummaan innaa ta'u specifikiin nuti Oromoo keessa innaa jaarsi tokko ta'u inni hundumtuu yuusee qixxeedha. Qixxee dubbataa hundumtuu wanni jedha. Haa ta'u malee achi keessatti
Oromoo tradition wanni kana keessatti hayyuu achi keessaa filuu kan jedhu san ani mataa koofeetti hin beeku naannoo jirus hin jiru. Na practicing kun eessatti jira jechuudha. Good discussion. Academic process where knowledge harabas we have to go through this good, okay? But we do chat in the about in some developments Oromoo Mashaawwan Araabanii Itoophiyaa keessatti illee tokkummaan jira akka jedhu kuni poolitikaan akka hundinuu hin beeku. Kun ammoo kan barbaachisu paaneelii barbaachisaa very complex we need to discuss godhuu fi qajeelchilee yaadnee karaa itti deemu. Ani ammoo mataa kooti akka nama tokkootiitti. Waa'ee konkolaataa jedhee barsiisaa kanaan buddeena nyaadhaa ittillee nama. Rakkoon koo waa'ee san irratti itti yaadeera. Namni ciree dubbiseera. Nama adda addaa waliin haasa'eera. Rakkoon kiyya kan irra akka jiru garbichaaf abbaa garbichaa waliin araarsuun kan dhufu duraa garbachummaa sun hafuu qaba. Ani karaa kootiin namni akka dhiiga hojjetu hin barbaadu. Habashaa keessa hiyyeessi jira. And as a human being, I don't hate the rules. But the reality is this, that ati eenyummaa kan kee fudhatanii Ameerikaan deemne. Ameerikaan waan karaa baay'ee deemne taate nama. American democracy beeka. There's a basic worldview about democracy. South Africa, whites, they know concept of democracy, what it is. South Africa, they extended that principle to others. Okay? I'm sorry to say this. Okay? This is harsh, but it's real. I've done everything to understand it. World democracy that they point. Avashan Kakawani paradigm is science teacher. You can say this in political science. A vertical paradigm. Wima Gazatno, Wima Gazatno. Abroma Gazatno. Okay? Canal we will fit if we look. Since 19th century, even it goes to 16th century before, what did the case do what America is in Canada? It's a vertical paradigm. So your Taronha say some case. He made Roman has no what some of Pijana Kana that's not impossible. Until case up to Kana never achieve. Torki am internet Rabba Isani, introduction Isani like Kabade, what's his first name? Kabade something. Was supposed to be for the data analytic you and do video to it. America did not say those keys are not even Professor yes, exactly. He is very intelligent man. Kokamo, this guy who writes from California, very intelligent people. I don't see anybody. We have to remember the history. Why in Hawaasa Oromoo case Kadufi Hakawar or Lefi were not involved in an open way. Mani fi Makan Summa when Summa
ajate. This is part of conflict escalation. Yeah? People have feelings, then they react emotionally, negatively to certain realities. So kind of it's also an issue we need to settle, grapple with. Professor Femanji Irati, Anika, remember this is a summary of summary. Mali, I now already through negotiation with the leaders, and all the friends back to Nanjetani can issue Barbada. And Mando can I Canada, maybe the Casudomas in Canada, and so I did not give everything I know about the subject. This is a summary. Why Jasuma is Sagala and Lona Media, which is said. Possibly, I said I read as much as possible. Possibly, my interpretation, my interpretation be more influenced by what I observed in life, my time, where I grew up. Kind of researching Obama, we have to do more. By the way, Satoko Kaba, Woga, Shandu Yahan, Dubartin Tak, Oromoo, Anthropology, Barti, University Germanic Research. Emailing activity and if you wonder why Arara can Nara information and can get. And it can get any, University of Canada, and it can get any information as you can double. Your German David Nawamiti, this is slavery in House of Magic. Nawam, you see. So anybody you know, if you know anybody who knows any literature that's coming out from this speaking, can see our so let's admit that Kanoja Echo is very limited. The first and most important thing to stop the violence. Jasuman may start simultaneously. Man, if you're the instantly Jasuma the Oromoo. But Kadede, it is immediate reaction to a particular violent situation. More, I'm willing to read more, I want to consult more. Well, second leg, I don't need to be to Macha Tulamani or OPD open my own Tarasura, we are Mako today. I attempt to read what is in a case. They are now paradigm. A Garmatuanta Namajai, Amadi Juni. Akkaataa namni itti walgeessan keessa guddaan ture namni wal ta'ee jaarsoliin achi dhufanii akkana ta'an suni tokkodha sadii eessaa dhufanii booji'ame Oromoo ta'ee walloodhaan dhufeera. Dhugaadhuma Oromoon akkas tokkoo isin jechisiisa. Isa immoo miti 70 gaafa waa'een aadaa Qadamaa Sillaasee Tiyaatirri jedhame yoo sana achi keessatti wanni ta'es akkasuma biyya kutaa ja'aa dhufan gaafa sana immoo ijoolleen kutaa ja'aa dhufte kun akkuma obbolaatti haasa'utti kaatee fiigee hoteelkan jedhamtu amma kan gubbatti sana keessa bulchina turre. Akkamitti Oromoon akkas ta'e tokko ta'uu kan jedhu suni amma immoo yoo ilaaltani kun waan irreecha laalaa akkamitti akkan walitti yaa'u waan akkasii jira Oromoo keessa. Kana yoo hubattu wal dhibdeen kun eessaa dhuftee iddoo kam jirtii kan jettu si gaafachiisti beektaa? Wal dhibdeen kun maal isheen hundeen ishee maal fakkaata? Eessaa dhuftu kan jettu sana kun nurra jira. Ulfaadhame doktoroota hundumaafuu yeroo tokko hamlee naaf kennaafi. Tole ulfaadha. Baay'ee namatti mi'aayaa, baay'ee namatti tola. Namni bishaan achi karaa dandeettan galatooma. Amma maal goona yaadaa fi gaaffii mana keessaa yeroo tokko walitti aansee nama 5 kenna. Shukrii lama Lilladrood Selashii
Sadi Obbo Jamal, Afur, dubartiin qabataa jirti adde Alamitu, Shani Kurgujjee Simbo. Nama syarah dan saya pula malah usulan ya guys. Harga juga harga jira, nara lalena, jira pula. Syukuri darah teti, yo dan tete segala ke kamuta tegari, yo kan. Mana di kawan saya agak macam ada. Gaki ke ya dalle urat akadi patio interi berbeda. Kalau tu mana orang kerja, ani orang itu ayat yang kita dapat bisa kerja. Profesor Hamdeessaa jadi insan bahasa kerja yo namun beli Oromoo jalata, umat Isa jalata, abashan garu wali jalane, kumkanan jesa stage mutumma itu bani. Karena aku Oromoo atas jalate umat peaceful tekun. Yon wani je akamiti wali jalatu kerap bawa itu ganda. Yo yami nanggalin ya di sana. Posisi kalau mana Tara kana gede guru siga bisa nundan ga pada makan olimpik. Imkari to ka kana ke almost sabab sedih sedih amma akar wantu par berjageti. Society pun amlas yo rigidity kabane ibne gamin akaviti interest ki kenge ine conflict ki sandalle isine power kupudendi yada traffic kerana Tole Galatom Shukri, Kafisa Evidente Yada, Itanse Slashi Tolosa. Nanagesh Grafik koni jaga durante sehundi ke Galatom Malfata wang kana selauto Ironjel kami sedikit tinu ipsitoi why adat sini lala world view of Oromo say Gadat Oromoo ilalcha Oromoon qabutu gadaa uume sayyidu isarratti duraaf duba isaallee beekuu baadhu wanti kun ilaalchi kun konstaantiidha yookaan dhaabbataadha yeroon hin jijjiiru yeroodhaan haalli adda addaa naannoon haalli qilleensaa uumamni jireenyi namaa ilaalcha kana jijjiiruu danda'a yoo ilaalchi kun immoo jijjiirama ta'e addunyaan jijjiiramaa deema nuti yaada keenya ilaalcha keenya sana addunyaa wajjin akka wal fudhatu goonee deemuu dandeenya inni lammaffaa walumaa galatti beektonni keenya kan isin gaafachuu barbaadu araara waa'ee araaraa kee yookiin hawaasni akka hawaasaatti lola qaba jedhee bakka kana himachuu hin dandeenye mee qoonni keessan naa wanta akkana ta'u qoonni keessan maal ture akka jaarsaatti yookaan akka beekaatti dhaabdanii hawaasni kun gara tokkotti gara ta'etti deemaa jira waan kana deebisuu qabna jettanii isin haasoftaniitu akka beektotaatti maaliif gara hawaasni yookaan uummanni keessan deemaa jiru argaa jirtu maaliif kan fakkeenya naa ta'u Profeesar waan jettanii akka wanti kun ta'u gara 80 keessa waa'ee akkaataa opiniyoon maalitti warra Tigiroota wajjin Waashingtan DC'tti haasaa ture innaa sana wanti kun akka ta'u raagaanis haa ta'u isinitti mul'ateetu garuu yoo akkas ta'e beektonni keenya namoota yeroo sana warra siyaasa Oromootiin deemaa jiran wanti kun dhalatuu mala jettanii kana malaka kana beekaa jettanii gorsa kennitanii turtanii. Obbo Jamaaliif kennaa taanse. Galatooma amma yeroo kana keessa abbaa dhalatanii
ufii baratanii ilmii keessan ga'uu keessan baay'ee isin dalagatu. Tokko kana. Lammaffaa biyyoota biraatiin walii irraa ka'amee akkaataa namni ittiin deemee wal dhabiiniif jaarsummaa xarasuun tartiibaan barsiiftanii jirtan. Achi irraa ka'amee jaarsummaan uummata keenya kaleessa wanni ittiin buleetiin jedhu namni bifa kanaan bula. Bifa kanaan seerri dhumachuu danda'a. Yoo jaarsa qabaateetiin jedhe jaarsa irraa dhumachuu danda'a jedhanii lafa kaa'amee jira. Yeroo ammaan tanaa namni martuu jaarsaan akka bulu walii galanii jiran. Amma jaarsi akka waan kana galmaan hin geenye diinni karaa karaan saamee akka inni dhaabatee uummata ofii tajaajila hin goone maaf teetta maaf geetta jedheefi dhiibbaa guddaa geessaa jira. Sababa kan irraan kan ka'een goofti warri namni naannoo jaarsa dhabee jira. Sababi kamiin akkamitti jaarsa kana argatee uummanni beekaa ofii kaayachuu danda'a. Riseerchii irratti gootanii hin jettan maal fakkaata? Tokko kana. Lammaffaa namni keenya beekaatu jira, hayyicha jira, jaarsatu jira, abbaa siyaasaati jira, namni kan itti bulqaba. Hundinuu namni naannoo quubama ofiitiin Oromoon akka aadaa ofiititti nama itti bulqaba. Nama Oromoof inni dhaabatee ol ka'ee ani hojjedha jedhee utuu damooza isaa hin kaffaliin usuu ammoo haga qabu beekumsa ofiitti inni tajaajila kenna. Hamilee isaa maaf ta'anii jaarsota warra siyaasaa irraa deebii qabu. Yoo inni balleesse addeebii cabsadhu kana deebitaa kanaa waliin hojjannaa jedhama. Interneeta irratti ololli adeemfamu bifa kamiin uummanni kana lamuu wal irratti amantii hin qabu bifa kanaa addaan ba'a. Oromoo wal arrabsitu argina. Oromoo walii caqasa, walii hubata, na qabsiifatu jedha, itti qabsiifata. Qoraamurtiin jirba ofiitiin deebi'ee bultii lamaatti yoo adda ta'uu fi dhabde bultii lamatti beellamaa yoo boru ta'uu fi dhabde filetti afuriin beellamaa afur ta'uu dhabu saddeetatti beellamaa. Bifa kanaan gumaallee taanaan jirba dubbiillee taanaan waa itti dhiyeessan fixu. Hayyicha keenya beekaa keenya siyaasaa nama keenya yoo hamilee isaanii dhaanne maaf dhama bifa kamiin wanni kunniin qajeeluu danda'a. Yookaan yoo wal qabannee deemsifnee ittiin jennetu galma ga'uu danda'ama. Jaarsa ofiillee qabatanii nama siyaasa ofiillee qabatanii deemuu yoo san danda'a. Maal jedhama manni Oromoo kan lukkuun qabneetu harree namaa arrabsaa jedhani. Nu nama beekaa keenya kan qabaanne yoo nama foobee keenya ofitti hin deeffanne. Nu guddinni keenya ufafoon jalaa kufaa deemaa siyaasaa keenyallee kan kuffisaa dhufan. Kunin karaa kamiin qajeelamuu danda'a. Isin sadiin amma wanni angaafadhee isin profeeserota keenya, hayyoota keenya, beektota keenya bakka maratti riseerchii gootanii jirtanii ufafoollee kan ittiin hojjettanii nama keenya akkamitti wal quunnamsiifna akkam taane uummata keenya kan wal dhabaa kana qajeelchinaan irratti hojjechuu dandeettan kan jedhuuf lafa kaa'an. Waan sadiin lafa kaa'ame sadiin nam tokkochiin maal ta'e seetan Rabbi waan duniyaa na dhooggateef hin gaafadha jedhee bahe. Waan ammoo ilmi na dhoggate ilmi qabaa ilmi yamaan na dhoggate Rabbi jedhe. Sadaffaa ammoo intala fuudhuumaa na dhoggate intala guutteetii almaa fuudhuu dhabee jedheen lakki Rabbi kanaa yookaan suuqee addaa yookaan isa ajjeesaa jedhee sibiila qabatee bahe. Wanti sadii kun miidhaan ala geessitee jirti bahe. Yoo inni baheet hin jedhu nama tokkicha lafti itti qabdee armaan gadii nyaatameerutti dhufe. Maal taatee nama naa jedheen natti siqilii lafti na nyaate si nyaattiiti naana irraa siqii jedheen. Kana ta'u yaadaa hin jiraatu. Siqee miti ammallee bokokee waan nyaatu kana akka gattaa'uun dhabee akka deemuun dhabee inni bokokee akkanuma akka qabatee gadi lafa dhangala'aa itti dhufe. Nama na eessa deemaa hartaa jennaan ani Rabbii waa gaafadha jedhee sadiin bahe sadiin keessa tokkichi isaaf jedhe dhiise
amma kunini ka amma na bokokee antaa kunillee naa gaafadhu ana madeereen danda'u rabbiin naqalee asin naqaayee jiraa jechuudha. Bokoka isaan argee hin siif jedhee ani amma jara kana rabbii kana gaafadhe yookaan sibiila kana isa waa godha yookaan ammoo rabbii kiyya kana gaafadhe jedhee deemee baadhinni jira. Baadhinna yoo dhiyaateetiin jedhu munni wayii jira intalti akkatti muka ofii hojjatti dhaaba. Maal taatee intaloo jedhee إيه هذا موت أنا هيرو ما نتوقع وأقول ممكن كيس الكاي. أما سيدنا كبتي ربي كنا يو أرجعه ورانا كأكنا أمباركسية تيجي كنا يسابق أجتين باهي يجري 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 والس الموسيقى تكفى نمشي لافتي إسحاق أبدي تيجي جزاء أفضل إساتي أجيب بديرة working أجيب قوتي بها جدين تنجدين تدفع لما فا إن نبيتي لما جنجرته جران إسابه وكي أكلت تاون مالت إيه أكلت هيته لكن علمي أن تكنّي بيان برسيس جدي أن تكنّي ساني برسيس واندي ده إسحاق أبيه جرا كنا علمي أتجارات تبادلته تيجي تنا بيان برسيس جدي لكن أما علمي كنا ده حجات برسيسو سكابات إيه برسيس هني كنا إنت لما هذه فيته تقول حجان كنته حجان ونسيكاي جبا أنا تانو مالك أبراد التنين ومو يصير تيجي ده خير جبا أبراد أبو أنوشي سلك إنتين دليل تمين سدين ده مو في ده أعدامه سدين ربي يجتمع في ده وبات أما سدين ورانا ما بقول ده كن أدنى يوم بقول أو أقول بات Guddisee bareeda gaafii sadan dhiyaateef deebii nuuf kennu isinuu cufaa fi gaafii na fakkaata akka caalaa moo gaafii gargarii irraanfataa jira ani jaarsa gaafii hundaa deebisuu qabanatti fakkaata hin gabaabsa maaliif as buluun barbaachisu Galera no kupamna so inga gabaabsa yenna iba samna iba ni barbaachisu waan gargaarii waa'ee kana political conflict kanneen fa wal abasha waliin guddina kana fa samna iba barbaachisu haadha ammoo simple project theory maji awai wadabbi nama sabni addaan attamiin rakkoo hiika oromoon akkamiin kana tokko armaan dura jedheera society ni jijjiirama waan jijjiiramuu fi haalli isaanii hin jijjiiramu nu amma warri amma jiru kuni kan afoo jiru namni keenya tokko fambulamee itti dhiibnee dandeenya kanaaf karaa nagaa uumuuf Oromoon attamiin bulaa yaani isaa attamii amantiin isaa attamii bi waddabii kan hiikuu irratti kanaaf kuni waan baay'ee teennee durana waliin haasa'u seminaarii adda addaa baasaa kitaabni adda addaa bahuu qaba yaanni adda addaa bahuu qaba amma yaanni profeesar kunin yaada addaa dhiyeessan kun shaggaa that's how knowledge builds kanamaffaa ammoo Itoophiyaa keessa ethnic grouping saddeettamii sadiitu jira kanneen waliin akkamiin bullee taawurii argannaa hiitee gaaftee turteen kunillee dubbii guddaadha. Amma as jirru warra Oromootii Oromoon rakkoo qabaa karaa kaaniin dinagdee qabaara karaa kaaniin Oromoon bilisummaa bahuu barbaadaa akkamiin tokkummaa argannaa Oromoon yeroo wal dhibee wal fixu kan akkamiin hiinnaadha. Kanaaf kan hunda gabaabsee si deebisu kan irratti
nu'u takkaaffii haarawaa deemsa haarawaa jala qabuu qabna. Haga ammaa maaltu hojjetame, maaltu qajeelee, maaltu badee, ammoo dhukkubamuun kennamee jira, maal hojjennaa irratti waliin haasa'uu qabna. This should be just the beginning. Kana kasi karakeetiin jedha. Oromoo worldview, society changes, culture changes. Kunjiro. But not everybody changes at the same time, at the same space. Tokokana. Lammaffaa ammoo nu'u waan utubaan jira qajeelfachuu barbaannee jenne kan nu gargaara gaafii wal gaafachuu qabna. Kan nu gargaaran tokko waa'ee haala nama kennaa attamii akka wal araarsu uffatanii akka ulaalu kana keessa deemnee baruu qabna. Part of our new agenda ta'uu qabna jedha san irratti. Kan sadaffaa namicha sadaffaa ammoo waa'ee jaarsummaa kan irratti gariif kan isaan hojjetaa turtanii armaan durallee kan dhufuu waan rakkoo dhufuu danda'u. Warra hoogganaati himtanii turtanii akkamii Oromoo fidaa akka. That's what I remember. Garini, no, Garin Kenya we have tried. It became power of its own dynamics. Amabeka, Nubarba Chisu, Anan Jigerati, Bo, Buangao, Kabe was Abura. Dubin Oromo Dumenju, Mani Fi, Ati, Sabato Kutaa, Motum Manto, Namakanke, Gara Sodomi, Riba Sodomi, or Hirayo Chili. The Rayo for a table. Yole Tamari Bate, Mapi Sibafta Kuni, Namaken Datika. Namaken would a Kuni Saisela Rajala Kami, Kanayos Jani in adjacent. In Waran adjacent. Yo Kunjiratu. Chatimnete Nendandin. So Kanaf Atami walin haso na ati ulhajina kana wana kana hasa jalo ukamnaji gawa setika. I'm sorry if I missed some of the ya aramida hadu ya de ela baredu ya aramida hadu ya de ela baredu kilolu alo lolo ya de ela baredu Bantolo, ela baredu.